Talee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education TV. Har'a immoo kan nuti wajjin ilaallu keemistirii kutaa 11ffaa paartii 4dha jechuudha. Amma xumuraatti nu wajjin ta'an affeerraa keenyadha. Chaanaalii kanaaf haaraa inni taatan subscribe gochuutiin maatii chaanaalii keenyaa ta'a. Akkasumas immoo hiriyoota keessan bukkee akka inni gahuu fi like fi share godhaa isiniin jedha. Yeroo baay'ee commentii irratti nan argaa paartii ittaanu kennu lakkisiisan jechaa turtan jechuudha. Amma kana torsuu gootiif baay'ee guddisee dhiifama isin gaafachuun barbaada. Kunis sababa malee miti jechuudha. Sababa ta'ee qaba jechuudha. Kanaaf dhiifama isin jechuun barbaada. Amma kallattiimaan paartii 4dha jechuudha kan nuti wajjin ilaallu. The quantum theory and the photon. Why are wave treated as particle? Weebiin akka particle-itti maaliif ilaalama? Jedhee gaaffiitiin jalqaba jechuudha kuni. Weebiin maaliftu akka particle-itti ilaalama? Kana jechuun particle jechuun wanta harkaan qaqqabatamu jechuudha. Weebii jechuun immoo dambalii jechuudha. Dambalii ni beektu deemaa yaada. Weebii jechuun dambalii jechuudha. Itti fufee maal jedha? In 1900 Max Planck, the German physicist, came to an entirely new view of matter and energy. Bara 1900 keessa namni Max Planck jedhamu German physicist kan ta'e waa'ee maateriitii fi waa'ee energy irratti yaada haaraa ta'e qabatee dhufe jechuudha. He made a revolutionary proposal. Kunis revolutionary proposal qopheesse jechuudha waa'ee revolution irratti. Innis maal jedha? Energy like matter is discontinuous. Energy ni materii fakkaatti. Innis maalidha? Discontinuous kan walitti hin fufneedha jedha. Energy ni materii fakkaatti. Kunis immoo kan walitti hin fufneedha. Discontinuous kan ta'edha. Kana jechuun fakkeenyaaf kun energy jenna ta'e energy kun bifa maaliitiin jira jechuudha. Bifa materii qaba. Bifa materii qabaatee immoo bifa discontinuous ta'edha jechuudha. Walitti fufinsaan akkasitiin hin jiru jechuudha. According to Planck, atom and the molecule could emit or absorb energy only in discrete quantities. Akka Max Planck jedhutti atomiin akkasumas moolekuuliin energy gallakkisuu danda'u akkasumas immoo fudhachuu danda'u. Kunis discrete quantity dhaan. Discrete quantity jechuun hamma murtaa'e jechuudha. Yookiin immoo hamma xinnoo ta'e jechuudha. Hammaan kan xinnoo ta'een fudhachuu danda'a akkasumas hammaan kan xinnoo ta'een kennuu danda'a jechuudha. Eeyyatu atomiin akkasumas moolekuuliin jechuudha. Like small package or bundles jedha. Discrete quantity kan nuti jennu baay'ee xinnoo kan inni ta'e isinitti himeera. Kunis immoo maal fakkaata? Small package. Fakkeenya package jechuun wanta fakkeenyaa fi daarzaana tokko kan nuti jennu wantoota 12 of keessaa qaba akka keenyatti jechuudha. Kunis package jechuun haala kanaan jechuudha. Haala kanaan discrete quantity of keessaa qaba. Haala kanaan jechuudha kan inni emit godhu akkasumas kan inni absorb godhu jechuudha. Maaltu atomii yookiin moolekuuliin tokko kan inni ittiin energy absorb yookiin emit godhu bifa discrete quantity yookiin immoo small package ta'een jechuudha. Each of these small packet of energy is called a quantum. Akkuma nammas ni kaasee haala kanaanii isiniin jedhe maal small package ta'een isiniin jedhe yookiin discrete quantity ta'een isiniin jedhe. As keessaa gaa tokkoonsee kuni maal jedhamti waamamti? Quantum jedhamti waamamti jechuudha. Quantum jedhamti waamamti. Package jira. Package keessaa tokkoonsee qeenxeensee quantum jennee waamna jechuudha. The energy of a quantum is proportional to the frequency of radiation. Energy of quantum ni hariiroo kallattii eenyu wajjin qaba? Frequency wajjin qaba jechuudha. Kana jechuun yeroo energy dabalu frequency ni dabala jechuudha. Frequency dabala jennaan energy ni dabala jechuudha. The energy is a single quantum is given by this equation. Energy single quantity quantum tokko kan ittiin argannu kana jechuun fakkeenyaaf akkuma nammas ni kaasi kun package jenne ta'e
kun quantumidha. Energy quantumii si qeenxee kana kan nuti argannu is equals to h times v ta'a jechuudha. H times v haala kanaan arganna jechuudha. Asitti gaa kan isinii galuu qabu h ni Planck's constant akka inni bakka bu'uudha. V immoo frequency akka inni bakka bu'uudha. Asii in immoo energy bakka bu'a jechuudha. Akkuma salasnii kaasee ture energy ni hariiroo kallattii eenyu wajjin qaba, frequency wajjin qaba jechuudha. Planck's constant immoo 6.63 time 10⁻⁴ joule secondiin kuni gatii Planck's constant jechuudha. Gatii Planck's constant jechuudha. Since frequency is equals to speed over lambda jenne yookiin c over lambda jenne, lambdaan wavelength isii bakka bu'aa jechuudha. Yerootti kanatti immoo is equals to or e is equals to maal jennee kaana amma maal jennee kaane is equals to e is equals to hv jennee kaane. Asii v keenya maaludha? V keenya c over lambda dha. Kanaaf h times c over lambda jennaa jechuudha. Kanaaf equation keenya maal ta'a? Equation energy keenya Planck's constant times speed of light over lambda ta'a jechuudha. Over wavelength ta'a jechuudha. Haala kanaantu equation kana argatee jechuudha. According to quantum theory, energy is always emitted or absorbed in integral multiply of hv. Akka quantum theory jedhutti energy kamiyyuu yookiin energy yeroo hundumaa kan isheen ittiin absorb yookiin emit taatu baay'attoota h times v tiin jechuudha. H times v tiin jechuudha. Kana jechuun jalqaba irratti fakkeenyaaf hv tokkoon fudhattee innate yookiin kennite innate itti aantee kan isheen kennuu dandeessu 2 times hv dhaan jechuudha. Akkasumas 3 times hv dhaan maal nutti agarsiisa kun integral multiply dha. Lakkoofsaan dabalaa deemti jechuudha. Kana jechuun 1.5 ta'uu danda'u jechuudha. Lakkoofsuma guutuutiin deema jechuudha. A system can transfer energy only in whole quanta. Sisteemonni immoo energy kan isaan ittiin dabarsuu danda'ani whole quanta dha. Akkuma nammas ni kaasee kana keessa maaltu jira isiniin jedhee kun paakejii yenna ta'e inni kuni quantum jedhama. Garuu sisteemonni sisteemiin energy kana qabaa jennu fakkeenyaaf guutummaa isaa paakejii kana qaba jennee jenne whole quanta dhaan dabarsu. Quanta kan hunduma isaa as keessatti kana hin jiru jechuudha. Hunduma isaatu duukaa darba jechuudha. Quantum inni kun sin darba, inni kun sin darba, inni kun sin darba. Hundumti isaan darba. Walitti maqaan isaanii quanta jedhama. Qeenxeen isaanii immoo quantum jedhama jechuudha. Thus energy seems to have particular property. Kana jechuun energy ni amala adda ta'e of keessaa qaba jechuudha. Amala adda ta'e of keessaa akka inni qabu nutti agarsiisa jechuudha. Itti aanee kan nuti argannu example 1.4 the blue color is firework is often achieved by heating copper chloride to about 100 degree 1200 degree Celsius. Then the compound emits blue light having a wavelength of 600 nanometer. What is the increment of energy or quantum that emit 600 nanometer by copper chloride? Maalu gaafate increment energy nu gaafate yookiin quanta nu gaafate. Quanta akkaataa nuti argannu akkamiin jedhee quantum is equals to hv yookiin or energy. Asitti the quantum jedhee isin gaafachuu danda'a yookiin immoo increment of energy jedhee isin gaafachuu danda'a. Kanaafi quanta jennaani isin maal beektu jechuudha. Energy akka inni ta'e beekuu qabdu jechuudha. Kanaafi energy keenya immoo Planck's constant times frequency jenneerra jechuudha. Yerootti kanatti asirraa nuti maal hin qabnu frequency hin qabnu jechuudha. Frequency argachuuf immoo v is equals to c over lambda goonee argachuu dandeenya.
Kanaafi gaafa hojjennu jechuudha v is equals to speed of light over lambda dha. Speed of light ni constant dha jechuudha. Innis 3 times 10 raised to 8 dha jechuudha. Kun akkuma argaartani asii kana moonuu kennee jira. 6 asitti akka nuu kennee jechuudha. 600 nanometer. Nanometri 10 times 10 raised to minus 9 dha. Asii 0 kana lama balleessine asii immoo 7 goona jechuudha. Asii 7 goona jechuudha. Kanaafiyyuu 6 times 10 raised to minus 7 iddoo kana dhufee jechuudha. Kanaaf gaafa waliif irru 0.5 times 10 raised to positive 15 dhufa jechuudha. Kunis speed unity ni frequency maalodha 1 over second dha yookiin per second dha jechuudha. Kanaafi asii erga frequency keenya arganne finnee bakka kana buusudha jechuudha. Gaafa jennu maal ta'a 3.02 times 10 raised to minus 90 joule ta'a jechuudha. Haala kanaan argachuu dandeenya jechuudha. Itti fufnee kan nuti ilaallu the photoelectric effect dha jechuudha. Photoelectric effect jechuun maal jechuudha kan jedhu itti fufnee wajjin ilaalla. In 1905 Albert Einstein used the quantum theory to explain the photoelectric effect. Bara 1905 keessa Albert Einstein quantum theory amma gubbaatti wajjin ilaalle fayyadamee photoelectric effect qorate yookiin ibse jechuudha. Akkuma namas ni kaasee quantum theory maal jedha? Energy tokko kan isheen ittiin daddabartu discrete quantity dhaani yookiin immoo bundle yookiin immoo small package dhaan kan isheen daddabartu jedhe. Akkuma wajjin ilaalle jechuudha gubbaatti. Kana fayyadamee jechuudha gaa Albert Einstein kan inni photoelectric effect qorate jechuudha. Maal jedha? The photoelectric effect is a phenomenon in which electrons are ejected from the surface of certain metals exposed to the light of at least a certain minimum frequency called threshold frequency. The photoelectric effect jechuun maal jechuu akka inni ta'e sirriitti isinitti hima. Fakkeenyaaf asii sibiila tokko jireenya ta'e yookiin sibiila jireenya ta'e meetaalis ta'uu danda'a, sibiilas ta'uu danda'a. Asii ifa aduu gaafa itti bahu frequency ittiin dhufu qaba ifa aduu. Yerootti kanatti jechuudha asirraa maaltu ka elektirooniitu ejectidha yookiin elektirooniitu irraa deemaa jechuudha. Kanaafi ifi aduu dhufee elektiroonii kanarraa kaasuun maal jedhamee beekama? The photoelectric effect jedhamee beekama jechuudha. Ifa aduu dhufee frequency ta'een dhufa. Frequency ta'een erga dhufee booddee erga sibiila kanatti ba'ee booddee jechuudha. Sibiila kanatti sababii ifi kun ba'ee fi elektiroonii sibiila kanarra jirtu ejectii taate yookiin immoo irraa baatii jechuudha. Kanaaf maal jennee waamna? The photoelectric effect jennee waamna jechuudha. Yerootti kanatti immoo enerjiin fakkeenyaaf yeroo aduun hin jirretti enerjiin baay'ee muraasa taate kan isaa gaditti yoo frequency dhiifama frequency baay'ee xiqqoo taate kan isaa gaditti frequency xiqqoo isaa gadi yeennate kan elektiroonii kana asirraa kaasuun hin danda'amne jira jechuudha. Innis maal jedhama? Threshold frequency. Threshold frequency jechuun frequency baay'ee xiqqoo taate kan elektiroonii tokko asirraa kaasuuf nu fayyadudha jechuudha. Frequency kana gaditti frequency threshold frequency dha gaditti frequency xiqqaadhaan yenna dhufe ifi aduu kun jechuudha elektiroonii kana asirraa kaasuun hin danda'u jechuudha. Kanaaf threshold frequency jechuun the minimum frequency dha jechuudha. Frequency isee xiqqoo ittiin elektiroonii tokko duwwaa kaasuuf nu fayyadudha jechuudha. This observation can be explained by assuming that electromagnetic radiation is quantized, consists of photon. Observation kun immoo maal nutti agarsiisa? Electromagnetic radiation quantized kan ta'edha. Quantized jechuun photonii yookiin ifa aduu kan of keessaa qabudha jechuudha. And the threshold frequency represent the minimum energy required to remove electron from metal surface. Akkuma namas ni time threshold frequency jechuun energy xiqqoo yookiin frequency xiqqoo ittiin elektiroonii irraa kaasuu dandeenyudha. Frequency sana gaditti dhufee jennaani meetaalii sanarraa elektiroonii sana remove gochuu danda'u jechuudha.
Photon are particle of light or energy packets. Photon kan nuti jennu light ifa aduuti jechuudha. Yookiin immoo energy packetidha. Akkuma nama siin kaasee ture gubbaatti jechuudha. Quantum jechuun maalodha jechuudha? Photonii jechuudha. Intaa jechuudha. Quantum jechuun bifa kanaa kan jirudha jedhee isinitti himeen ture jechuudha. The minimum energy required to remove an electron is minimum energy ni electronii irraa remove gochuu baruu danda'u moo jedha. Akkuma gubbaatti kaafnee turre V notiidhaan maal jenna? Threshold frequency jenna. E notiidhaan immoo minimum energy jennee waamna jechuudha. Kanaaf H times V notii ta'a jechuudha. V notii maal bakka bu'a jechuudha? Minimum energy required to remove electronii jennee waamna jechuudha. E notii jechuudha. E notii akkas jennee waamna. V notii immoo threshold frequency jennee waamna jechuudha. Where E notii is minimum energy or the photon, V not threshold frequency jedha jechuudha. A photon with energy less than amma fakkeenyaaf a photon with energy less than kana jechuun E notiin keenya V isaa jechuudha. Frequency kan normaaliin kuni yoo threshold frequency dhaa gadi ta'e akkuma gubbaatti isinii kaasee maal gochuu hin danda'u? Cannot remove an electron or a light with frequency less than V not produce no electron. Electronii sana irraa remove gochuu hin danda'u yookiin immoo electronii produce gochuu hin danda'u jechuudha. Electroniis yeroo meetaalii sana irraa ka'u frequency yoo xiqqaate threshold frequency ta'uu qaba. Kanaachi isaa ol ta'uu qaba jechuudha. On other hand, if the light has V normal greater than threshold frequency, the energy excess that required to remove electron in given electron is kinetic energy. Yoommoo energy yookiin frequency ni electronii sana irraa nu kaasu threshold frequency dhaa ol ta'e kuni excess energy qaba jechuudha. Energy guddaa qaba wanta ta'eef kana maaliin kaalkuleessina? Kinetic energy tiin kaalkuleessina jechuudha. Kanammoo kan nuti ittiin kaalkuleetii goonu kinetic energy dhaanii jechuudha. Kinetic energy dhaani. Kunis haala kanaan jechuudha. Kinetic energy is equal to formula kana physics keessatti beektu kinetic energy is equal to 1/2 mv square dha. V inni kun asitti velocity bakka bu'a. Is equal to hv minus v naught dha jechuudha. Inni kun maal bakka bu'a? Kani minimum energy bakka bu'a. Inni kun immoo kan energy normally bakka bu'a jechuudha. Kanaaf where k is kinetic energy of electron, m is mass of electron, v is velocity of electron, hv is energy incident photon. hv energy required to remove electron from the metal surface. Kana jechuun incident jechuun fakkeenyaaf metal kana innate fakkeenyaaf kun metal innate ifa aduu tasii gaditti beennate asirraa kan ka'u maalodha? Electron jedhee isinitti meera. Isa kallattiidhaan dhufe kanaan maal jennee waamna? Incident photonii jennee waamna jechuudha. Isa kallattiidhaan dhufe incident photonii jennee waamna. Electronii tokko duwwaa asirraa kaasuun kan fayyadu immoo maal jennee waamna? Minimum energy jennee waamna jechuudha. Inni electronii tokko duwwaa kan achirraa kaasuu jechuudha. Akkuma gubbaatti isinitti hime. Intensity of light is a measure of the number of photon present in given part of the beam. Intensity of light jechuun immoo maal safara? Ciminni ifaa kan inni safaru number of photon present in given part of beam. Kana jechuun cimina ifaa guddaatu jira jennee ifa guddaatu jira jennee photonii maaltu jira? Photonii guddaatu jira jechuudha. Numberii photonii baay'eetu keessatti argama jechuudha. Numberii photonii fakkeenyaaf yeroo itti ifi yookiin aduun baay'ee gubee jirutti yoo isin meetaalii sana bakkee keessa keessanii fi yeroo immoo aduun hin jirre yoo isin keessanii number of photon yookiin energy achi keessatti argamu garagara ta'a jechuudha. Isa kamtu caala? Isa ifa aduu keessa jirutu caala jechuudha. The greater intensity means the more photon are availably release electron. Akkuma ammas ni kaasee gubbaatti
ifaaduu guddaatu jira inni ta'e fotonii guddaatu jiraata yookiin energy guddaatu jiraata jechuudha. Kunis frequency of incident electron frequency greater than threshold frequency akkan ta'edha jechuudha kan nuti argannu asirraa. In this theory of relatively in 1905 Einstein derived the famous equation. Bara 1905 keessa Einstein yookiin Albert Einstein jechuudha equation beekamaa tokko derived godhe jechuudha. Equation ichisi energy is equal to mass times speed of light. Rearranging speed of light square da. Rearranging this equation, mass is equal to mass of photon is equal to energy of photon over speed of light. Speed of light in mal keessatti vacuum keessatti jechuudha. Where E is energy, mass and speed of light. Jedhee jira jechuudha. Asirraa kanatu hubannu jechuudha. Akka Albert Einstein jedhutti maasii fotonii yookiin maasii kan energy calculate hin danda'ama jechuudha. Maasii energy calculate akka inni danda'amu asirraa hubanna jechuudha. Itti fufnee gaafa ilaallu the main significance of equation 1.7 equation amma gubbaatti ilaalle jechuudha is that energy as mass akkuma nammasiin jedhee energy maasii qaba jechuudha. Using this equation we can calculate the mass of associated with a given quantity of energy or apparent mass of photon. Nuti immoo kan nuti calculate dandeenyu kana irratti hundoofne energy yookiin apparent mass of photon calculate ni dandeenya. Photon tokko tokkoon isaa jechuudha. Photon jechuun maal jechuu akka inni ta'e isinitti meera. Kana keessa amma fakkeenyaaf quanta jedhama. Kun immoo maal jedhama? Walitti quanta jedhama. Tokkoon isaa immoo quantum jedhama. Akkasumas photon jennee waamuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafi nuti maal isaa calculate dandeenya gaa apparent mass of photon kana calculate dandeenya jechuudha. Maasii photon yookiin energy kana calculate ni dandeenya jechuudha. For electromagnetic radiation of wavelength L, the energy of each photon is given by the expression. Electromagnetic radiation idaafi wavelength qaba. Energy isa ala kamiin calculate na akkuma gubbaatti kaafne energy of photon is equal to Planck's constant times speed of light over wavelength jechuudha. Ala kanaanii calculate dandeenya jechuudha. Kuni energy of photon jechuudha. Itti fufnee kan nuti argannu then the apparent mass of the photon is of light with wavelength is given by akkuma sila jenne maasii maalodha jenne mass of photon maalodha jenne energy over speed of light square jenne. Asitti gaa energy keenya isa marganne kennee bakka buufna jechuudha. Energy keenya meeqa arganne hc over lambda arganne over c square goona jechuudha. Asitti gaa kan isinii galuu qabu asii c square jira, asii tokko jira, c tokko kanaan baddi. Kanaaf maal tafa hc dhiifama hc c badeera wanta ta'eef h over lambda over c over 1 tafa jechuudha. Kanaafi kan ammoo gaafa hojjennu 1 isheen kun dhuftee isa gubbaa baayisti, siin dhuftee isa kana baayisti jechuudha. Kun akkam jechuudha? Kana isinitti agarsiisu fakkeenyaaf 2 over 3 over 4 over 5 yenna ta'e 5 in dhufee 2 dhaan baay'ata, 4 immoo dhufee eenyudhaan baay'ata 3 dhaan baay'ata jechuudha. Kunis akkasuma jechuudha. Kanaafi maal ta'a kuni h over lambda times c ta'a jechuudha. Equation maali? Equation maasii keenya, equation of maasiin keenya Planck's constant over speed of light times wavelength ta'a jechuudha. Haala kanaanii maasii fotonii tokko hojjechuun ni danda'ama jechuudha. We can summarize the important conclusion from the work of Planck and Einstein as follows. Nuti waa'ee Planck fi Einstein hojjetan yookiin Albert Einstein hojjetan kanarratti
summarize gochuu dandeenya, conclusion gochuu dandeenya jedha. Energy is quantized. Energy malta quantized ta. Quantized ta'e jechuun immoo photonii of keessaa qaba jechuudha. Yookiin ifa aduu of keessaa qaba jechuudha. It can occur only in discrete unit called photon or quanta. Kun immoo maaliin mul'ata? Discrete quantity dhaan mul'ata. Kunis bifa akkuma gubbaatti isinii kaasee discrete quantity jechuun maal jechuu akka ta'e isinitti himeera. Discrete quantity jechuun photonii yookiin quanta akka jedhamu isinitti himeera jechuudha. Kanaaf energy bifa maalii duwwaatiin mul'ata? Bifa photonii yookiin bifa quantaatiin mul'ata. Akkasumas bifa photonii fi bifa quantaa duwwaatiin darbuu danda'a jechuudha. Transfer kan inni ta'uu danda'u jechuudha. Electromagnetic radiation which was previously thought to exhibit only wave properties seems to show certain characteristics of particulate matter as well. Electromagnetic radiation ini akka kanaan dura laalletti bifa wave duwwaatiin yookiin akka kanaan dura yaadamaa turetti jechuudha. Bifa wave duwwaatiin jiraatadha. Garuu amma kan nutti agarsiisu bifa maalii qabaachuu isaati? Bifa maatirii qabaachuu isaati jechuudha. Kan nuti amma agarre qorannoo eenyuudha? Qorannoo Planck's constant fi Albert Einstein irraa jechuudha kan nuti arganne. These phenomena sometimes referred to as dual nature of light and is illustrated in figure 1.9 dha. Kun immoo kan inni nutti agarsiisu jedha. Dual nature of light ni uumamni ifa akka inni sadarkaa yaadaatti ta'e nutti agarsiisa jechuudha. Kuni bifa waveetiin kan jirudha yookiin bifa dambaliitiin kan jirudha. Kun maalidha jechuudha? Energy dha jechuudha. Energy bifa waveetiin jirudha. Kun immoo bifa maateriitiin kan argamudha jechuudha. Inni kun immoo bifa maateriitiin kan argamudha jechuudha. Kanaaf Albert Einstein fi Planck's constant yookiin Max Planck kan inni qorate jechuudha. Bifa maateriitiin argamti kan jedhudha jechuudha. Isaan kan isaan irratti qorannoo gaggeessanii bifa maateriitiin akkasiin argamtudha jechuudha. Kanatti aansinee kan ilaallu example 1.5 dha jechuudha. Gaaffii tokkoffaarra compare the wavelengths for an electron. Maallu gaafate wavelengths calculate nuun jedhe. Or compare godhe nuun jedhe. Maasii isaa nuu kenneera. Maasiin isaa 1.9 time 10 raised to minus 31 dha. Traveling as speed isaa nuu kenneera. With that for a ball maasii boodii sanaas nuu kenneera. Innis 1.1 kilograamii dha. Traveling at 35 meter per second. Akkasumas speed isaa nuu kenneera jechuudha. Kanaaf maal nu gaafate? Wavelengths electron nu gaafate jechuudha. Videos akkuma gubbaatti kaafne maasii qabna. Planck's constant jira. Speed of light jira. Wavelengths jira jechuudha. Kanaaf asirraa maal hin qabnu nuti kan nuti barbaadaa jiru wavelengths kanadha yookiin lambda kana barbaadaa jirra jechuudha. Kanaaf kallattii nuti ittiin argannu yookiin akkaataa nuti itti argannu mass is equals to h over c times lambda gaafa ta'u criss cross gaafa baasnu kana criss cross gaafa baasnu kun over 1 goone jechuudha. Criss cross gaafa baasnu h is equals to m times c times lambda ta'a. Kan nuti barbaadaa jirru maalidha? Lambda wanta ta'eef gama lamman isaa maaliif irra jechuudha? Mass times speed of light dhaaf irra jechuudha. Kanas over ms goona. Asis kanas over ms goona jechuudha. Ms nasi ms balleessa. Lambda is equals to Planck's constant over ms ta'a jechuudha. ms ta'a jechuudha. Kanaaf gaafa hojjennu haala kanaan jechuudha. Kan nuti hojjennu Planck's constantiin keenya meeqadha? 6.63 times 10 raised to minus 34 dha. Asii kuni maal bakka bu'a? Kan inni bakka bu'u maasii elektiroonii sanaa bakka nu bu'a jechuudha. Kun maasii bakka bu'a. Kun immoo c bakka bu'a jechuudha. Speedii nu kennamte bakka bu'a jechuudha. Kanaaf speedii nu kennamte 1.1 times 10 raised to 7 meter per second nu kenname akkuma sitti argaartan jechuudha. Kanaaf gaafa hojjennu kan maaliiti kuni? Kan elektirooniiti. Wavelengths kan elektiroonii
7.28 dha jechuudha kan nuti arganne. Kan maaliiti kuni? Kan elektirooniiti jechuudha. Kanaaf jechuudha kan boolichaa immoo wavelength isaa gaafa hojjennu 189 baayisu 10⁻25 naanoomeetirii dhufa jechuudha. Kanaaf kamtu caala jennee jettanii kamtu caala jechuudha? Kan elektirooniitu caala jechuudha. Kan elektirooniitu caala jechuudha. Compare jedhee wanta ta'eef jechuudha. Tufee maal jedha? Gaaffii lammaffaanii the maximum kinetic energy of a photoelectric effect emit from a given metal is 1.5 times 10⁻20 joule when light that has wavelength hammam qaba? 750 naanoomeetirii qaba. Shine on the surface. Determine the threshold frequency for this metal. Calculate the corresponding wavelengths. Maalun jedhee kinetic energy nu kenneera. Akkuma silasniin jedhee sibiilli tokko jira ture. Sibiila kana irratti ifa aduu shaayinii ta'e yookiin irratti ba'e wavelengths 750 ba'e. Akkasumas maximum kinetic energy isaa immoo 1.5 times 10⁻20 dha. Kan inni calculate nuun jedhee maaludha? Tokko threshold frequency isaa calculate. Akkasumas immoo wavelength isaa illee calculate nuun jedhe. Kanaaf solution jedhee determination of the threshold frequency V0 solve for speed frequency from kana calculate fi jalqaba frequency isa guddaa argachuu qabna jechuudha. Frequency isa guddaa argachuudhaaf immoo V is equals to speed of light over lambda goona jechuudha. Lambdaan kuni nu kennameera. Innis 7.5 times 10⁻7 dha jechuudha. Asii speed of light in keenya constant dha. 3 times 10⁻8 dha jechuudha. Kanaaf gaafa hojjennu jechuudha. Meeqa nu dhufa? Gaafa hojjennu meeqa nu dhufa? 0.4 times 10⁻5 nu dhufa. Positive 15 nu dhufa. Kunis immoo 4 times 10⁻14 per second dha jechuudha. Kuni frequency isa guddaadha jechuudha. Yeroo itti kanatti immoo sila maal jennee turre kinetic energy is equals to HV minus HV naught jennee turre jechuudha. Kan nuti barbaadaa V naught kana wanta ta'eefi kana achi dabarsina, kana immoo achi dabarsina jechuudha. Kanaaf HV naught gaafa achi darbu maal ta'a? Positive ta'a. Kinetic energy immoo gaafa achi darbu minus ta'a jechuudha. HV minus kinetic energy. Asii immoo maaltu jira? Kana bukkee HV jira. HV gama lammansaatii irra jechuudha. Asii HVT birra. Dhiifama HT birra. Kun HVT baddii. Asii H kun lammansaaniitiif dhaabbata wanta ta'eef inni jalaa kun jechuudha. Lammansaa kinetic energy tiif isin dhaabbata. HV isa kanaaf isin dhaabbata wanta ta'eef ittiin hin balleessinu jechuudha. Kanaafiyyuu gaafa hojjennu V0 is equals to HV minus kinetic energy over Planck's constant ta'a jechuudha. Kanaafi over Planck's constant ta'a jechuudha. Kanaaf gaafa hojjennu lakkoofsa isaa kana kuni gati Planck's constantiti. V kun immoo isa nuu kennameedha jechuudha yookiin isa arganne kunoo asitti arganneedha jechuudha. Asii kinetic energy nuu kennameera irraa hir'isna. Kana booddee as Planck's constant bakka buufna. Gaafa hojjennu meeqa nu dhufa jechuudha kuni. Gaafa hojjennu 3.77 times 10⁻14 ni dhufa jechuudha. Haala kanaani threshold frequency keenya argachuu dandeenya jechuudha. Threshold frequency keenya haala kanaan argachuu ni dandeenya jechuudha. Itti fufee maal jedha? Therefore a frequency of 3.77 times 10⁻14 Hertz is a minimum or threshold required to cause of photoelectric effect of
for this metal jedha. Metalii kana elektiroonii sana irraa remove gochuudhaaf threshold frequency ni nu barbaachisu kanadha jechuudha. Biirratti immoo kan inni calculate nuun jedhe maalodha? Calculate corresponding wavelengths nuun jedhe. Wavelengths threshold frequency irra jiru calculate nuun jedhe. Kana calculate immoo salphaadha jechuudha. Threshold frequency is equals to threshold frequency is equals to C over lambda naught dha jechuudha. Kan nuti calculate barbaannu immoo lambda naught dha wanta ta'eef over 1 goone criss cross baafna jechuudha. Yerootti kanatti lambda keenya kan nuti argannu speed of light over threshold frequency dha jechuudha. Threshold frequency asitti arganneerra finnee bakka buufna jechuudha. Kunis speed of lighting constant dha wanta ta'eef gaafa hojjennu kunis maal ta'a? 796 naanoomeetirii ta'a jechuudha. 796 naanoomeetirii ta'a jechuudha. Haala kanaan hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Barnoota keenya irraa kana fakkaata ture. Paartii biraatiin amma walitti deebinutti nagaan turaan isiniin jedha. Paartii itti aanu kan nuti ilaallu atomic spectra kan jedhamudha. Isini telegram channel keenyatti dabalamtanii wantoota gaaffisanitti ta'anii nu gaafachuu dandeessu jechuudha. Telegram channel keenya immoo description YouTube korra jira wanta ta'eef YouTube Oromiyaa Education Tube irra jechuudha. Achirraa ilaaltanii itti dabalamuu ni dandeessu jechuudha. Waan dhaggeeffataniif baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Paartii itti aanu amma walitti deebinutti nagaan naaf turaan isiniin jedha. Baay'ee galatoomaa.